Yooyaa ashama akkam jirtu harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota maatii Kunistira Miidiyaa. Kunistira Miidiyaan egaa torbeedhaan beektota hayyoota abbootii qabeenyaa dargaggootaa fi dhaloota Afrikaa dabarsuu ni danda'u kan jedhu. Marsaa lammaffaa kunoo amma jalqabneerra. Egaa marsaa lammaffaa kanas turtii keenya kan taasisnu dargaggoo waan jajjaboo keessumaayyuu xiyyeeffannaa isaa istaadiyeemii guddicha. Istaadiyeemiin akka kibba kanatti hojiiwwan hojjetamaa jiru kun maal fakkaata kan jedhu Kunistira Miidiyaan adamsee dargaggoota gameeyyii fi ciccimoo obbiratti qabatee kan isinii dhiyeessaa jiru. Gaaffis isaanii wajjin kan taasisaa jirudha. Ammas turtiin keessan wajjin haa ta'u immoo affeerra keenya gamanaati. Sponsor keenya kabaja Action for the Need Ethiopiaati. Action for the Need sababa uumamaaf namtolcheef qeemaatii isaaniirraa namoota buqqaaniif deeggarsa addaa gochuudhaan kan beekamuudha. Haala ajaa'ibaatiin nu faayyisee akkasumas immoo deeggarsa adda addaa nu taasisuudhaan kan waliin turu galata qabda. Kunis jira miidiyaan egaa Action for the Need Ethiopia galata argadha. Mee sababa istaadiyeemii kana wajjin wal qabatee qarshiin walitti guurame tombollaa yookaan lootorii kan jennu gaaffii dargaggootaa fi uummataati. Dhimmi sun maalirra jirame? Ulfoo beekamu tombollaa yookaan lootorii ijaarsa istaadiyeemii kanaa karaa yookaan maddoota galii itti godhanne keessa tokko tombollaa yookaan lootorii qopheessuudhaan lootorii raabsinee carraawwan adda addaa yoo xiqqaate carraa naannoo 10 baasna jennee karoorfannee irratti hojjetaa turre. Zeen lootoriiwwan naannoo 30,000 maxxansine lootoriin tokko qarshii 300 qacarraa ta'e magaalaa kana keessatti bal'inaan gurguramaa ture. So lootoriin sun istiilna hombaan akkuma isin kaastani gaaffii uummataatis keessattuu namoonni lootorii kana bitatan irra deddeebiidhaan ni gaafatu. Lootoriin kun akka gurguramee maallaqi isaa galii ta'uudhaaf aanalee godina keenya godina Gujii Shaakkisoo naannoo waan akkasiillee lootoriin kun raabsamee jira. Sadarkaa gandaattis sadarkaa seektorootaattis lootoriin kun raabsamee gurguramee akka deebi'u kan raabsineedha. Normaalee naannoo paadii 402 yookaan naannoo lootorii 21,000 raabsinee 30,000 maxxansine keessa. So lootoriiwwan gurgurame kana keessa kan galii ta'e maallaqa xiqqaadha. Kan gurgurame karaa guutuudhaan galii ta'e. Lootoriin kun hin gurgurame malee maallaqi isaa galii hin taane. Sababni isaas baay'inaadha. Aanalee kan qoodne jira gurguranii akka isaan deebisanuuf sektorootaafis gandootaafis kan qoodne jira maallaqi isaa ol deebi'ee galii hin taane waan ta'eef isa kana maallaqni akka ala jiru maallaqi kun sassaabamuu akka qabu isa mari'anneeti kan kaane. Kanaaf lootoriin waan akkuma istaadiyeemii waan jalqabneen xumurreen lootorii jalqabne baasuun dirqama ta'a jechuudha. Jiru kun egaa keessumaayyuu qarshiin guuramee fi hojiin hojjetame garaagaraa nu jedhan akkamittiin jennee gaafannee isaarraa dhageenya ni akkamittiin ta'e? Mandiisiin keenya nuutas jira tola hojjeta. Tola hojii tolaa jechuudha. Mootii seenaa waan ta'eef nuti uumamaa irraan barbaadu tola hojjenna. Mandiisiin keenya hojjetaa humnaatiif qarshiin kabalamaa bittaa meeshaatiif bittaa meeshaalee adda addaa isaanii tanaan ala wanni dhibii faayidaa dhibii oolu hin jiru. Akkaataan itti yaa'iinsi hojiirra oolmaa karooraaf barbaachisee hojiirra akka ooluuf uummanni illee itti amanee akka ilaaluuf wantoonni isin taasistanii fi yaa'iinsa hojii kanaatiif galma akka ta'uuf kan isin raawwattan maali? Jalqaba irratti koreen istaadiyeemii kanaa gaafa hundeeffamu hawaasa keessanis hundeeffamee jira jechuudha. Hawaasa keessanis koreen istaadiyeemii ibin maallaqa socho'u mataa isaa dabalatee bakka bu'aa hawaasaa tidhaani kan socho'u bakka bu'aan hawaasaa jira. Waajjirri maallaqaas kan keessa jiru karaa saniin maallaqi kan socho'u. So seera faayinaansii eeggateeti jechuudha. Bittaan mataa isaa bittaan raawwatamu hojiin hojjetamu kamiyyuu seera kan guuttate seera mataa isaa yookaan seera faayinaansiitiin kan bitamu iddoo waan seera qabeessa ta'e osoo gatii rakkasallee nagamiin bitamu jechuudha. Because waan imaanaan kun imaanaa uummataati. Waan uummati namatti kenne ammoo karaa qulqulluuf quuqama namatti dhagahamuutiin raawwatamuu qaba. Kanaaf seera faayinaansii eeggatee maallaqi bahuu qabu. Maallaqi bahii ta'u koreen sun itti amanee waan kana bitamanna waan bitamu san sirriitti beekame qaboon itti qabatame seerri faayinaansii
seera bittaatiin kan raawwatamu seera bittaa faayinaansiitiin kan raawwatamu waan ta'eef haga ammaatti maallaqa walitti qabame san karaa seera faayinaansii qofaadhaan kan raawwatamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Qarshiin nuu kaffalaniiti mati. Qarshii bu'aa ogummaa nuu kennaniiti mati. Tokkoffaan imaanaa ummata si barsiise immoo imaanaa isaa fudhattee barattee gaafa baate imaanaa kana immoo hojiirra oolchuun waan guddaadha. Mindaa nu mindeeffamtoota mootummaati. Haa mindeeffamnu malee garuu wama bu'aan nuti addatti istaadiyeemii kanarraa argannu hin jiru. Asumattiyyuu iddoo hojjannu asitti aarsaa kana cufa osoo kaffallu mindaa keenyas kutaa jirra jechuudha. Sooshaal miidiyaan kallattii adda addaatiin misoomaa fi ergaa dhalootaaf dabarsu yeroo yeroodhaan giddugaleessa godhachuudhaan dhagaa uummata biraan qaqqabsiisu kun istaadiyeemiin amma argaa jirtan kun haala ajaa'ibaatiin itti fufee jira. Marsaa lammaffaanoo maal fakkaata kan jedhuu fi hirmaannaa uummataa akkamitti fufaan gaaffii koo isa biraati. Mee hirmaannaan uummataa kana booda maaltu eegama uummatarraa? Ummati keenya hirmaannaa isaa cimsuu qaba. Hirmaannaa isaa cimsuu qaba. Bakka bu'aa ifiin qaba. Nama isaa hojjetu. Adeemiin kasaati, kan ummata keenyaati, kan xiqqaa guddaa keenyaati, kan dhaloota amma jiru. Dhalooti amma jiru seenaa guddaa hojjetu. Warqa ammaatu mul'atu. Istaadiyeem yoon hojjetamee dhume dhugaa dubbii fi bara 2019 keessatti istaadiyeemiin kun internaashinaal ta'ee istaadiyeemii beekamaa kana ta'u karoorfannee deemaa jiru. Hirmaannaa uummata keenyaa cimuu qabu. Yeroo tokko qofa socho'anii dhaabu. Kajaaramaa jiru waan guddoo istaadiyeemii magaala keenya maqaa yaansisaa. Siidaa dhalootaa guddaa. Hojiin guyyaa tokko hojjetamu hojiin guyyaa tokko nuti hojjannee gallu guyyaa tokko hojjetame malee dhalootaaf garuu waggaa 100 tajaajila. Akkas. Kana beekuu qaba. Hojiin guyyaa tokko hojjetame dhaloota waggaa 100 tajaajilamaa jiru. Guyyaa tokko koloniin kun tokko tadha guuttee galtu lemetoo amati waggaa 100 itti aananuu fi dhalootaaf ta'aa jiru. Kanaafuu hojii guddaa akkasiisan hirmaannaa uummataati maqaa jedhu allaa qabatee ta'u. Hirmaannaa uummataa dhugaa hojii hiikamuu qabu. Jiraattota magaalaa Bulee Horaa godina Gujii Lixaa godina Gujii lamaan akkasuma ijaarsi kun kan sabaa sablammii kan uummata hundaa waan ta'eef sabni jiru godina Booranaa dabalatee akkasuma Arsii dabalatee guutuun Oromiyaa jechuun dandeenya irratti hirmaatu qaba. Qabeenya Oromoo hundaa waan ta'eef hin jalqabamne malee keenya qofaa matu kan nama hundaati. Sabaa sablammii xiqqaa guddaa as keessa jiru ilmi isaa dandeettii ispoortii qabu kamiyyuu as keessa seenee dandeettii isaa argisiisaa jechuudha. Ilmaa yookiin nama naannoo tanaa Istaadiyeemii hundaatti biyyaatti. Kaan nama hundaa biyyaatti. Sagantaa keenya marsaa lammaffaa amma itti fufeera. Sagantaa keenya marsaa lammaffaa gaa. Egaa sagantaa keenya karaa YouTube chaanaalii Kunistra Media subscribe, like, share, comment gochuudhaan daawwadhaa nu waliin tura. Egaa sagantaa keenya kun marsaa lammaffaas akkuma itti fufeetti jira. Dargaggeessa gameessa jaallatamaa fi kabajamaa keessumaayyuu hojii tola ooltummaa fi deeggarsa namoomaa kan dhuunfaa isaa immoo hojii daldalaa irratti kan hundaa'e. Yeroo ammaa immoo bakka bu'aa uummataa ta'uudhaan istaadiyeemii guddicha kibba Oromiyaa kan ta'e magaalaa Bulee Horaa keessatti hirmaannaa uummataatiin hojjetamaa jiru. Sarkaa irra jiru Kunistra Miidiyaan jala bu'eetu kan hordofaa jiru kana ilaalchisee obboleessaa keenya yookaan immoo dargaggoo Eedemaa Eeliyaas Odaa wajjin yookiin Armuufaa wajjin turtii taasisaa jirudha. Qabaa akkuma xumurreedhaan waan baasii ta'e waan bitame sadarkaa ijaarsi isaa irra jiru faayinaanshaali akkasuma fiizikaalis uummataaf guyyaa kaleessaa ifa ta'ee jira. Dhiyaatee uummatis ilaalee baay'ee gammade. Kutaalee hawaasaa hundarraan kan hirmaatame daldalaan keessa jira. Abbootii gadaa dabalatee dargaggoota, dubartoota, hojjetaan mootummaa dabalatee qaamoleen hawaasaa hundi kutaan hawaasaa hundi kan keessatti hirmaatan gabaasisaa walii galaa kan dhiyaate gabaasis uummatis wanni hojjetamaa jiru waan dhugaa nama boonsu waan gaariidha. Bifa kana itti fufaa nuti deeggarsa keenya addaan hin kunnu nutis gama keenyaan hanga
as jirrutti tajaajiltoota uummataati. Uummataadhaa fi kan as teenye so waan uummatni nurraa barbaadu harka qulqulluudhaan garaa qulqulluudhaan faayidaa uummata keenyatti waan ta'u qofa hojjannee waan seena qabeessa kana galmaan geenyaa jechuudha. Guddaa gursee singalateeffannaa marsaa lammaffaadhaaf qophiin akka jalqabame egaa marsaa lammaffaadhaaf egaa qophiin kan jalqabamee jiru istaadiyeemiin kun jira miidiyaan ni daawwata. Simbiraanis ni qaqqabsiifna. Sarkaan ni jiru sarka ajaa'ibaati waan namatti tolaati. Kun egaa hirmaannaa uummataa fi keessumaayyuu oolmaa dargaggootii fi kan oolu akka ta'es ergaa isaanii nu dabarsaniiru. Maariyaam Masturtiin keessan wajjin ta'uun immoo affeera keenya gamanaati. Kunis jira. Mee dargaggeessi Edemaa Eeliyaas maal jaallata maal jibba? Gaaffii gaarii. Waan sila ilma namaatiin ta'e waan nama jibbu kan jaalatu hin jiru. Akkuma nama waan ta'eef nuti namoonni waa hedduu jibbina. Addatti ammoo nagaa itti awwaalama jibba. Bara ijoollummaa kiyyarallee kaasee waan an jibbu waalla. Soba jibbaa hanna jibba. Wanni sun lachuu buufatisi salphi. Buufatisi salphina. Han salphina cubbuulletti waaqa duralletti waan nama biralletti waan yareennaati waan siddiqqeessaati cubbuu jechuudha. Kana godhu jechuun seenaa killee balleessu. Boruuf ammoo waan akka beektaa madaa yookiin nama beektaa madaa nama madaa fayyadu gara keenya maal jedhasi boddaa jedhani gadaanni isaa nama akkasii ifi godhe jechuudha. Waati. Hanni waa hantu amale. Balaaleffatu waan kan. Bala ani akkamale jibba. Waan du'a naa wajji. Akkasii jedhu kabbaatu jechuun jibbaa qofaa miti. Kun tolchulletti. Arginaa illee natti qabsatu. An addee waan hanna waan akkasii nama kabbaatu addee sanii ani gurra qofa dhee hin danda'u. Waa hanna waan jedhan cubbuu hantuulle waaqa duralletti nama duralletti waan seenaa killee balleessa. Foon kenna kun foon uffanne deemu kun gowwa. Cubbuun itti nyaadhu dansaan itti nyaadhu hin gabbata. Waan qajeeltuun itti nyaadhu hatiin itti nyaadhu hin gabbata. Nama waan ta'eef si toluu danda'a. Numatti hin uffatta. Garuu keessi ke xuraa'ee maal faayidaa? Nagaan qabdu. Nagaan qabdu. Keessi nagaa yoo dhabe maal faayidaa qabdu? Kanaaf hanni waan dhaloota ajjeesaati waan biyya ajjeesaati. Mee istaadiyeemii kana immoo ala baaname. Mee dargaggeessi gameessi kun itti gaafatamaa dargaggoo fi ispoortii waajjira bulchiinsa magaalaa Bulee Horaati. Maal jaallata maal jibbame? Gaaffii gaariidha. Normaalii tapha kubbaa miilaa baay'ee jaalladha. Eenyuun deeggartu? Deeggaraa eenyu? An deeggara kilabii Ingilaandii keessa Manchester United. Sadarkaa baay'ee jira. Waaw amma sadarkaan amma inni irra jiru baay'ee fooyyee keessattuu egaa jijjiirran leenjisaa taasifameen kaarikoo waan ajaa'ibaa hojjetaa jira. Abdii qabu jechuudha. Yaa tapha jaha walgulaa taphannee tapha tokko qixamaanii tapha shan mo'annee jirra jechuudha. So bara dhufu Champions League isa wal agarra jechuudha. Naa kun kan isinii darbaa jiru kunis jira miidiyaadha. Kunis jira miidiyaan egaa turtiiwwan namoota bebbeekamoo jaallatamoo fi ergaa dhalootaaf dabarsu kan jedhu torbeedhaan kan isinii darbu. Kun soba. Sobi cubbu. Sittuu itti salphata. Yeroo itti waan ittiin dabarte fakkaata. Deebite hin dandeetti karaa sana. Karaan sobaan baan deebii nama dhibaadha. Dhugaalleetti. Kanaafuu sobi hama. Sobillee biyya ajjeesa, lammii ajjeesa. Misooma biyya ajjeesa. Waan hojjetame hojjetame waan ta'eera hojjetee waan hin godhamin tolchamee dannaa jettee kuni waan biyya ajjeesaati. Biyya qofaa miti dhaloota. Biyya miidhu jechuun dhaloota miidhu. Kanaafuu dhaloota miidhaa jechuudha. Kanaafuu waan kana lama ani akka hadhee hoogganaa dargaggeessa tokkotti ergaa maalii dargaggoota kanaaf dabarsitu? Dargaggootni keenya akkasumas keessattuu dargaggoonni Gujii akkaataa guddate waan keessatti guddate safuu duudhaa aadaa hawaasa kanaa dargaggoo beekee jiraatu.
so dargaggoonni keenya baay'een isaanii namna hojjatee ofiin of jijjiiree maatii isaas jijjiiruu danda'u dargaggoota akkasiiti. Baay'inaan kan qabnu fayyadama teknooloojii keenya sirrachuu qaba. Sooshaal miidiyaa keessattuu sooshaal miidiyaa akkaataan nuti itti hordofnu safuu keenya kan eege ta'uu qaba. Waan arge gula deemuu qabu dargaggoon. Dargaggoon nama waa beekee nama waa dubbatullee nama beeku. Waa dubbatu mataa isaa jalqaba irratti maal dubbadha ka jedhu san wanni dubbadhu kun dhiibbaa maalii qaba ka jedhee nama beeku. So wantoota yeroo baay'ee amma Facebook irratti maal irratti argina. So osoo waan qulqulleeffatin waan tokko olol adda addaa miidiyaa irra deemu jiraachuu mala. So kana ilaallachuu qabu jechuudha. Dargaggoonni baay'inaadhaan safuu beekumsi jedhee jira. So akkaataa itti guddanne aadaa guddanne dagachuu hin qabnu. Safuuf safeeffannaa keenya qabannee akkaataa itti fayyadaman miidiyaa irratti of eeggannoo cimaa goone waan dhugaa ta'e dargaggoo sababaa ta'uu danda'u qabanii dabalataadhaan dargaggoon keenya dargaggoo hojii tuffatan ta'uu qabu jechuudha. Mee akka sirna gadaa keessatti yookiin immoo maatii sirna gadaa fi duudhaa keessatti guddatetti dhalatetti isin sirni gadaa fi duudhaan safuun uummata kanaa akkamittiin ibsitu? Dhalootaaf erga maalii dhaamtu? Isinoo akkamittiin ilaaltan? Nuti hojii warra aadaati. Warra seenaa sirni gadaa waan kenna mara Gujii keessatti Gujii waan kenna mara wanni gadaa keessa hin jirrellee jettu sirna gadaa keessa wanni hin jirrellee jettu wanni marti sirna gadaa keessa jirtu beekumsillee hin jiru. Akkaataa ittiin bulmaata akkaataan jiru jireenya marti hin jiru. Gadaan jiru jireenya si barsiisa. Leesoo si barsiisa. Karaa hamaa ati deemtu irraa si deebisa. Karaa hamaa irraa ati gorsitu. Si lallaba sitti. Waan hamtuu irraa gore dansaan tana. Duraa duubaa wal kabaja. Duraa duubaa wal irraa gore. Waan wayyoonsee waa hayyoonsa. Hayyoomi yoo namaa kennama wayyoomi tawaaqaati. Akkuma tanaan dura dhageette seera waaqaa keessa illee waba jiraatti seera gadaa keessa illee seera waaqaa jechuun gadaa biraa jirullee seeruma waaqaa sana seera fakkeenya amantaa jenna Kiristiyaan haa ta'u Musliimaan haa ta'uuti wama isaa achi barsiisanuun hedduu isaanii Gujii bira illee latti wayyuu haati wayyuu abbaa wayyuu waaqa wayyuu kana duuchi wayyoonsa. Waan tuqanne akka ati ammoo jiruu jireenya keetiillee akka ati ittiin jiraattu akka ati ittiin leetu sitti himaati. Karaa dhufaatii keetiillee sitti himaati. Eenyummaatillee sitti himaati. Balchooma hayyooma wayyooma qarooma darlaafummaa beekumsa tana duuchi sitti himaati. Wanni ati gadaa kee gadooma gadaa sirna gadaa keessa dhabdu tokkotti. Nuti namni keenya waan dubbatu garaagarii qusatuuf keessa guddate. Aadaa tana warra dhaggee sirni gadaa akkas hin jenne keessa guddate keessa illee waan ta'eef waan keessa illee isanii keessa isaa qabaa jechuudha. Kanaaf sirni gadaa kun waan hunda dhaloota ammaa kun bifa sanii aduu moodela godhatee waan akkaataa aadaa saffaan aduu deeme akka dhufaatii kalee Gujii dhufu. Gujii wal duraa duubaa wal qabatu, Gujii tolaa soddaa wal irraa godhu, Gujiin firaa fiixaa wal qabatu, firaa fiixaa wal irraa godhu, firaa fiixaa wal dhaqqabu. Akkuma leetoo ganamaa ta'e ta'an akkas adoollee ani gaarii dhaloota ammaa. Bulchiinsa magaalaa kantiibaa magaalaa Bulee Horaa akkasumas koree qindeessitu galateeffachuu barbaada. Maaf jennaan qubi tokko fuulan dhiqu nuyis lafaa kaanee waan kana hojjechuu hin jalqabne. Uummata magaalaa Bulee Horaatiif sabaaf sablammii magaalaa Bulee Horaa keessa jiran baay'ee galatoomaa akkasumas uummata godina Gujii lixaa keessa jiranuuf sabaaf sablammii godina Gujii lixaa keessa jiran akkasumas hojjettoota mootummaa kan taatanii hojjechaa jirtan baay'ee galatoomaa isaniin jedha. Maaf jennaan qarshiin kun kan sassaabame uummata kanarraati. Ergaa an qabu dargaggoota illee waan dhaamu qaba. Ummata biyyaallee waan dhaamu qaba. Hagaa fi waa fi yaaduu jechuudha.
ummata keenya bal'aan bifoota adda addaati rakkoowwan garaa garaatiin qoramaa dhufee jira. Qoramaa jira. Haa ta'u malee nama jira. Kanaafuu uummata keenya bal'aadhaan nuti jennu dhimma jiruuf jireenya, dhimma misoomaa, dhimma tokkummaa jabaadhaa irratti xiyyeeffadhaa jira. Nuti kaas jirru istaadiyoomii kana ijaaruuf, hojii kana hojjetuuf, hojii hojjennu kana keessatti abdiin nuti qabnu waaqaan jalatti uummata keenya. Uummata keenya bal'aanii qabeenya kun keessan waa hordofadhaa, waa laalladhaa, waa daawwadhaa, waa hojjetamaa jiru. Waa isinii waan asi kennitanii galuu miti. Wanni sun haqalee hin jiru. Ijaarsi istaadiyoomii magaalaa Bulee Horaatti ijaaramaa jiru irratti wanni sun hin jiru. Waa laalladhaa. Hawoo kennitelle koo ilaali. Hawoon kennitelle koo ilaali. Boruu kennita waan ta'eef. Ha gumaachitelle waan gumaachite hojiirra oole moo oole qayetu koo ilateetiin ilaali ragaa bahe. Kan gumaachinille koo ilaali. Boruu hojii hojjetame ilaalte itti gammadde gumaachita waan ta'eef. Kanaafuu ko'aatee hojii teessan qorqoradhaa qabeenya keessan laalladhaa. Hadhuraan lukaalu itti abbaa ejjiti qabeenya kun keessanii qabeenya isin bakka bu'u waa isin bakka bu'unnee hojjetaa jira waan ta'eef ko'aa qorqoradhaa. Misooma kana malee kennu waaqa waaqni gaafi misooma hojii guutuu haa kennuuti. Iddoo miidhamni uummata keenya iddoo rakkatee ammallee rakkoo keessadha. Waaqni gaafi misooma hojii haa kennuun waraa haa kennuudha. Dargaggootaan ammoo waan tokko callaa jechuudha. Deemsa kee boruuti yeroo ati itti murteeffattu dargaggummaa. Deemsa guyyaa boruu hin deema karaa dheeraa jettu sanii fi ka murteeffattu dargaggummaa keessa. Kanaaf bakka hin barbaachisne hin oolina. Bakka isin hin madaalle oolina. Karaa adda addaa jiru hin oolina. Alkoolii dhuguu, cimaa saatii dheeraatti fudhatanii dhaamu. Wantoota adda addaa wantoota hin barbaachisne araada adda addaa keessa waan nama galchu kana ba'an deemuu hordofuun isin kuffisaa hari'aa teessanii gadi isin tolchaa. Tana waan agarre irraa isin jenna dhugaan jiru. Kanaafuu irraa fagaadhaa. Suusiin gadi buusaa irraa dheedha. Ittiin maxxanina, ittiin madaqina. Inni biraa itti fayyadama miidiyaa hawaasaa. Miidiyaa hawaasaa kuni isin wanni waan beektaa nuti silaa adoo nuti hin ga'in wanni waan nu gallakkisanii waan jedhu maaniif yennaan namuu asirra bahe waan kana boca. Miidiyaan kun ergaa isaa dabarsuu qabu waan dabarfatuu qabu kana naamusa akkaataa ittiin dabarfachuu qabdu waan hojjettuu fi waan biyyaaf muuxannoo tola waa irra sheeru gootu waan ammoo yaada keetii bilisaan calaqqisiisu. Bara kana ammoo wanni nu agarru waan ceeraa fokkootu waan barbaachisu. Ilmi Oromoo ilmi Gucii sirna gadaa kana nama safuu qaba, fokkoo qaba, ceera qaba. Fokkoo fi ceerillee bara kana ka'ee nama guddaan hojjedhiisaa waan hunda dubbatiisaa yeroo isaa eeggatan akkuma barbaadan itti dubbatanii akkasuma waan safuu Oromoo cabsaa hedduufa fi aduu qusatanii gaarii. Miidiyaan keessan isin ibsa waan ta'eef waan si fakkaataa hojii dargaggeessa bakka jirtutti waan jedhamu. Waan boru ammoo si madaala hojjechuu irratti xiyyeeffadhuudha. Inni biraa ammoo dargaggeessa lamedhanu kabarnootaa fi hojii biyya biraa fa maatii biraa deeme malee hadeemillee maatiin bula dargaggeessa. Intaltille maatiin bulti, ilmillee maatiin bulti. Ilmillee agaan fuudhin ta abbaati, intaltille agaan heerumin ta haadhaati, ta maatiiti. Kanaafuu namni sun martinuu nami isaan bulanuu maati.
wanni ani dargaggeessaan jedhu tokko bakka haati keetiin been bakka abbaan keetiin been hin oolinii haa wallaalanuu haa beekanu yoo haga feete beettelle isaanirraan jirtu haga feete yoo saayinsii addunyaa kana dubbichelle abbaa haadharra hin jirtu isaanuma sirra jiran waaqa lafa deemu nama guddaa haadha abbaa jaarsaa jaartii haadha lafarra jirtu malee waaqa lafarra deemee dhufee akkana siin jedhu jiru nama kanas siin jedhu dargaggeessallee bakka haati teeti abbaan keeti itti amanii hin dhaqe haga fedhe haa beeku haa wallaalu abbaa yoo maan jettaa dhigaafadhu yoo dargaggeetti deeme haadhatii maan jettaa jettee haa gaafattu ilmillee waan haadha abbaallee jedha haa dhaga'u bakka maatiin hin beekne hin oolin hin dhaqedilletti maaniif gatii hin barbaachine isa baasisa waan ta'eef dargaggoota hedduu adda jireen isaanii akka waan maatii isaanii to'anne of gadhiisanii jiraatanii wanni sun dhumni isaa salphinaa jechuudha. Keessattuu bara amma haala amma kanaafuu dargaggeessi maatii fi abbaa fi haadha fi abbaa fi dhaquu qaba. Maatii fi dhaquu qaba. Obboleessa isaa guddaa dhaquu qaba. Waan maatii isaan jettu dhaquu qaba. Nami maatii abbaa haadha dhageen nami haadha dhageen nami abbaa dhageen inni nuuf abaarame. Kanaafuu adaraa dargaggoota ta'een adaraa ijoollee shamarranii adaraa dargaggoota qeerbicha kan fuudhee mana abbaa keetii abbaa bira jiru haadhi biidhiisi ka fuutee ammu ganna dargaggummaa keessa jirtu ardha yeroo nu fuute atillee harkuma abbaa keetii jirta waan abbaa haati si hin jettu dhagaa hin tuffatina baranneettanii beennellee jettanii hin tuffatina yoo diqqaate gorsi isaanii jechi isaanii lakki wanni hunnaan galee dhiisii isaanii balaa jalaa isi oolchiti yoo balaa jalaa isi oolchuu dandeetti. Kanaafuu bakka haadhaa fi abbaan hin beekne bakka kamiyyuu keessatti argamina. Ka jiru qabaa dargaggootaan kanuma jedhaa galatooma. Dargaggoon hundinuu ogummaa horachuu danda'u qabu. Qaama ogummaa lama sadi dargaggoon qabatanii ogummaa sanii ogummaadha kan nama waliin jiraatu. So ogummaa saniin hojii ofii uummatanii so maatii fi ofiis jijjiiranii maatii isaanis jijjiiruu qaban jedhee amana. Jira miidiyaa yeroo gabaabaa keessatti beekamtii guddaa argachaa dhufeedha. Carraa kanaadhaan baay'ee sin galateeffachuu barbaada. Sababni isaas baay'inaan hordofa ministeera miidiyaa keessattuu namootaan asirratti dhiyaatan hawaasa keenya ergaa ciccimoo dabarsuudhaan barnoota gaarii kan kennan maanguddoota ciccimoo ta'an nama seenaa beeku nama aadaa beeku asirratti haalli itti dhiyeessaa jirtan filaas dargaggoota keessa nama muuxannoo namni irraa fudhachuu danda'u jettanii itti amantan haalli itti dhiyeessaa jirtan kun cimee itti fufuu qaba. Kana caalatti ammoo akka miidiyaan kun guddatu nutis waan dandeenyu gama keenyaan tumsa isinii godhuu qabnu kamiyyuu gochuudhaaf qophiidha. Baay'ee galatooma cimaatti deemaa jechuun barbaada. Kunis jira miidiyaa asitti dhuftee dhimma kana kunis jira jettee uummata bira ga'uudhaaf nu bira waan dhufteef baay'ee galatoomsiin jenna. Ulfaadhu baay'ee si jaalanna. Isinis kunis jira miidiyaa subscribe, comment, share, like tolchaa isinii jenna. Kan sochii walirraa cinna godhaa jira waan ta'eef miidiyaan kun guddatuu qaba. Ka guddisu lennuma uummatuma keenya walumaan ta'ee guddina waan ta'eef miidiyaa kun guddatuu qaba. Miidiyaa haa tumsuu qabanii bira dhaabbachuu qabanii bira dhaabbannee ammoo goomaraa ol ba'aa godhuu akkanni ta'uu qabu hin tolchinaa. Argam isaas teessoo isaas magaala Bulee Horaa waan ta'eef irra caalaa nutti dhiyaata. Namni keenya haga dandeenyetti miidiyaa kanaa tumsinu bira haa dhaabbannuuti haa deeggarruuti meeshaalee miidiyaa tokko guutatuu qabu akkaataa inni ittiin guutatuu danda'u irratti bira haa dhaabbannuuti. Gaafa miidiyaan kunis jira miidiyaan waamichaa godhate na deeggaraa yookiin miidiyaa kan tumsaa jedhee gaafa kunis jira miidiyaan karoora miidiyaa isaatiin as ta'uuti kallattii garaagaraatiin waamicha godhee irraa hafinaa miidiyaa kana deeggaraa fi guddisaa jajjabeessaa jedhu. Egaa jecha sagantaa keenya haala kanaatiin egaa istiidiyoo ala deemuudhaan itti taasisne asirratti goolabna. Sagantaa keenya keessummaa biraa fi mata duree biraa qabannee hanga isin
dhiyaannu irratti YouTube channel Kunistira Media subscribe like share comment gochuudhaan maatii Kunistira Media ta'a yaadaaf qeeqa keessan nu kenna. Kunistira Media itti fufa. Nagaan nu tura.